hordoftoonni hedduunis akkasi jaalatan abdiidhaan qaba. Bareedumminni keessas maashaallah bareedumminna gubbaatiin keessa rabbisi haa bareechu. Du'aayin nuti du'aa godhachuu qabnu bareedumminna keessaati. Obsa qabaachuu, sammuu qabaatuu, ejjennoo tarkaanfii muuxannoo tarsiimoo qabaachuudha. Wanni waa hunda injifattuun haasni sikkaa'ami sikkaa. Si amma nagiyaa akka teessee qofaltu tuni nama baagiraawutti keessi beekuutu nama si beeku dura lafaasitti ol ka'uu ta'a. يا ربي كيف بقوف طفولة توبة فهمت أمة رسولة هرقم رحمة علين جاي ما أنك مراسة ورّي ولين كاميرا مراتات ورّي شعر نبراس ندومني أنس بران دبمني مولى نداوتي كاميرا يا دانو قمتك اللي ودبانين بانون بينوتي يا دان يوم هندا وجينجرا الحمد لله رب العالمين أردي شعر خدمي ركو إنسان كم تكتسي هادو وجهتي مال الرادو الديف maal irraa si dhagahamuu danda'e oromummaa irratti moo amantummaa irratti moo gandummaa irratti moo maal irratti mee inni addunyaa wallahi dhuguma dubbadde bas hedduu takka garaana nyaate haalli inni keessa ture khabiraatis ni narka kajaartii qabu qabuutii keessa jiru hedduudhanis ni narka hedduu takka caalaan bas garaana nyaate intalti dhalaa takka akkas isa godhuu saniif gurbaan kun abbaa ilmaaniitii ni beeytaame nin beeka ilmaan qaba nin beeka ilmaan isaa huyyoo booda si rabbashanoo isaa rakkoo keessaa baasee rabbashuu maaltu fide rabbashu ilmaan masanoo keessaa hin baasaa jeetii yaadee rabbi naa mijeesse ati obboleeyyan dhalaa ni qabdaa kabira nin qabee meeqa hojii dhalatti obboleeyyan ni qaba ayyeega obboleessatu maqee kasirraas duuba hafisanu akka lamada tabiraatu qaadhimee warra gartee shanyii irraa meeruun barbaachisu jennee hidda lamada akka horonnu tanu taasiftu ammallee sirraay madda hincinne ta'uu kee madda xaliila waraabbamuun dhumne kan midhaan isaa horoon nama keessa gaddee makkaa albirra nama dura jee ture rabbi rahmataa godhuu fi san taatee mul'achuu kee egaa amma waa takka afaan yaada bareedaadhaan sirra arguu jira galatoomii ilmoon faaya ilmaan ni'imaadha rizqiidha barnootaasi heeraa fi seera ittiin bulmaataa nama barsiifte ilmoon si daa'ima 15 yoo rabbiin ilmoo see kanne soo bultii hin beekne kophaa yoo jiraatte ilmoon abbaan mana keessa dura qabu yoo itti dhufteef maafuu akka itti bultu baratta akkasuma sana dhugumatti saniifuu waa hedduu gaa waan booda ishee na'u teessu isilaayin gaafa san waan jechuu teessu isoo booda walitti hin buun ammaan tan sirritti adda nuu baase hordoftoonni hedduunis akkasi jaalatan abdiidhaan qaba bareedumminni keessas maashaallah bareedumminna gubbaatiin keessa rabbisi haa bareechu du'aayin nuti du'aa godhachuu qabnu bareedumminna keessaati obsa qabaachuu sammuu qabaatuu ejjennoo tarkaanfii muuxannoo tarsiimoo qabaachuudha wanni waa hunda injifattuun haasni sikkaa'ami sikkaa si amma nagiyaa akka teessee qofaltu tuni nama baagiraawutti keessi beekuutu nama si beeku dura lafaasitti ol ka'uu ta'a. Kanarraa waan kana hunda obseetiin mudhii hidhatee waan dhufu dukkanaas ifaas hundaa'u tokko taanee madoomnee harka tokkoon taanee keessaaniin baay'een injifadhaa bultii tiyyaas galmaanni gaa dhiira dhabdeetii miti. Dhiirtiin si dhabdeetii mitis. Kalafa jiru guutu. Kanaafuu waa hunda gaa asirratti wanti si gaggaafannee dubbii sirraa baafnu sin jirtu afaan waan beekaa takka dubbanna. Lakkii ragaadhaa wayii bar ragaadhaa wayii isiin tun hangam takka onnattee akka seentee'u hordoftoonnis akkuun. Ammoo onnachuun isiidha ilmaan guddifachuu dadhabee caala osoo bultii qabu osoo bultii isaa bulfatuu wallaaleen haati mana isarraa taate komachuudhaafis osoo hin taane rabbi haa qaceelchu ammallee irra deebinee jenna rabbi ifaa beeksisu caalaa intala isaanitti bultii bulfachuu hin wallaalle hin dadhabne ilmaanii fi haadha mana isaa tajalaa badde akkaataa inni isaan lamaan waliin fadhurra waliin buluu dhabu irratti dhiibbaa gam tokkoo gartee akkaataan fadhu nu wajjin buli ta'eettuutu akkana godhe caalaa ilmaan isaa jaalachuun dhabne hedduu jaalata nama dalagatee bulfatu qarree gubbaaf darbeeti miila kana hundeeffattu isee falaxamee ilmaan isaa masruufataa ture nin beeka san hunda keessaa akkan taane akka malee ta'ee akka itti fakkaate gartee